Obseen jedhama. Wanti Waaqayyo naa godhe bara 2013 keessa as dhufeetaniin kadhatarraa deddeebinee dhuma kadhachiifachaa turre asumatti hirmaannaa turre sagantaa obboleettii koo wajjiniin dhufnee sagantaa xumurameera gara xumuraati waan ta'eef karaan keenya fagoodha. Hin galla jennee qajeellee asiiti. Gaafa qajeelluu raajii daawwiin fa'aa obsee dhaabadhu naan jedhan gaafanii garagalee dhaabadhu ati wanta waggaa 7 itti rakkatte baay'ee wanta si dhiphise waggaa 7 guutuu hin qabama hin gadhiifama qabame gaafa jettu hin gadhiifata gadhiifate gaafa haa deemu jette immoo hin qabama bifa kanaan waggaa 7 guutuu wanti si rakkise kanaa booddee qabameera deebi'ee si harkaatiin gadhiifatu akka kamiyyuu goote kanaa booddee si harkaan gadhiifatu naan jedhanii nan galee ameen jedhee fudheen galee wantichi si galeera naan jedhan naa galeeraan jedheeni wantichi immoo dhuguma wanta baay'ee jeequmsa qabu gidduu gaggalamaa turedha tole jechuudha. Ani fi abbaa manaan koo saatis natti kaadhimummaarra jirra turre waggaa 7 fi kana gidduutti gaa qilleensa baay'eetu ture jeequmsa baay'eetu ture gargar ba'uudhaaf huma jennaa isaa booddee immoo deebi'ee dhufa gaafa deebi'ee dhufe immoo ammas deebi'eetu deema bifa kanaatiin waggaa 7 turre jechuudha. Gaafa waggaa 8ffaa yookiin immoo bara 2014 dhuma keessa gara dhumaarra abbaa manaa koo wajjiniin akkuma raajiin daawwinaan jedhanii bakka kanaa booddee nuti tokko ta'uu hin dandeenyu. Sababni isaa immoo ati waggaa 7 kana hundumaa keessatti deebi'uu wanta nama diraamaa hojjetu ta'eera waa'een keenya waan ta'eef deemi karaa keerra bu'iitii hin jedheeni raajiin daawwinii sagantaa kanarratti gaafa sana kan jedhanii dubbatanii kanaa booddee akka kamiyyuu yoo goote si harkaatii hin gadhiifatudha ture kan isaan naan jedhanii mee isa Waaqayyo naan jedhe sana nan laala akkamiyyuu yoo goote si harkaan gadhiifatu jedheera amma garuu Waaqayyo waan manni godhu laala jedhee bakka deemi hin barbaadu jedheeni murteesseen irraatii adda ba'uuf yaalii godhe jechuudha. Isaa booddee otoo akka kamillee ta'e sirraa adda ba'uu hin danda'u. Akka kamittiin bifa waggaa amma kana bifa kanaan turre sirraa adda ba'uu danda'a naan jedhee hin barbaadu jedhee gaafan jedhu galee aariidhaan na biraa deemee isaa booddee amma dhukkubsatee hospitaala galuuf ka'u dirasiitti hospitaalatti kaasuuf gaafa jedhan bilbilli naa bilbilamee bilbila sanaan deebi'ee gaafan itti dubbadhu bakka rakkoon qabu hin mari'annaati jeequmsa kana dhiisii dhaabii bakka gaafan jedhu intinii jedhee isaa booddee wal arginee inni siin fayyee wal arginee deebinee kunoo tidaariirra geenyee haala kanarra jirra jechuudha. Mammoo daa'imayyoo arganneerra kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo isa jedhe hundumaa raawwatu. Akka keessatti masa Waaqayyoon galateeffadha.
Waaqayyo gaa'ela ijaaree gaa'elli waldaa xiqqoodha. Egaa falma guddaa ture Waaqayyo falmii sana gidduudhaa dheera jechuudha. Dhugaatiin keessan itti aanumaal ture. Inni lammaffaa immoo torbee lamaan darbedha. Torbee lamaan har'aati jechuudha. Harka koo irratti namoonni na argitan jiraachuu dandeessu. Harka koo irratti marfee baay'een ture kanan dhufe. Dhukkubni koo isa gara mana yaalaa yoo deemu taayifoodiidha, taayifeesiidha, darbee immoo coggaarraadha naan jedhu turan. Garuu dhukkubichi halkan keessaa gara sa'aatii lamaa booddee yeroo ta'u of na wallaalchisa arraba koo na xaxa, dhagni koo hundumtuu ni hidhama. Isaa booddee garuu lubbuu kootu na keessaa ba'uuf ka'aa ture. Baay'een jeeqama. Halkan yeroo hundumaati kanan jeeqamu amma ji'a tokkoof jechuudha. Isaa booddee guyyaa sadiif garuu wanta jajjabaatu ta'e guyyaa sadii gaafa jalqabaa ammuma kana dadhabee laafee arrabni koo hidhamee namattis dubbachuu dadhabee bakka du'uufidha. Maalumaafiyyuu mana yaalaa yoo wanti gargaaramu jiraatte mana yaalaa haa deemtu jedhanii mana yaalaatti gara sa'aatii 8 halkan keessaa na kaasanii deebee mana hakiimii sanatti marfee na waraananii yeroon deebi'utti immoo xinnoo ishee akkanatti fooyya'u ta'a. Deebi'ee garuu halkan guutuun duuti jedhanii taa'anii na eegaa bulu jechuudha. Warri ollaa ta'anii abbaa manaa koos ta'anii jechuudha. Otoo na eeganii ammas guyyaa sadaffaattis akkuma kanaa ta'e gaafa akkas ta'e natti cimuuti bakka as keessa taa'uu hin danda'u karaa yaaniitu kan jiraannu iddoo sanaatii baheen mana maatii isaan dhufe jechuudha. As gara Masaalamaa mana maatii isaa gaafa dhufnu mana maatii isaa achuma taa'utti kaanee halkan isaanis nama waaqayyooti naa kakkadhatu turanii abbaan isaa utuma naa kakkadhatanii baay'ee natti hammaatee gaafa lammaffaa ammas deebi'een bakka ammaa dadhabameera waan ta'eef obboleessi koo tokko jira ture gara Adoonaa deemtee haa ilaalamtu wanti kun baay'ee hammaachaa jira jedhee ammas mee gara mana yaalaa Adoonaa deemnee immoo ishii deemtee haa ilaalamtu jedhanii gaafa achi deemu ammas akkuma kana dura taayifoodiidha, taayifeesiidha. Taayifeesiin kee garuu baay'ee ol ka'ee jira naan jedhanii isaa booddee coggaarraanis illee baay'ee iddoo ulfaataa irra jira kan keenan jedhanii isaa booda marfee naa kennanii qoricha sana fudhadhee gara manaatti deebi'e. Ammas akkuma sanatti itti fufe gaafa kanaatti itti fufu gaafa barbaade akka teeshinaa wayii tokko na godha na naasisa. Naasuun hamaan laphee korra gaafa ta'u ammas of wallaala. Otuun of wallaalu innuma of wallaalu sanatti immoo dhagni koo hundumtuu na gogaa. Erga gogee booddee arrabni koo ammas na hidhama. Amma isa dhumaa garuu dhahannaa onnee kootiitu humnaa ol dabalaa ture. Baay'ee dabalee sodaatanii bakka isaan harkaati otoonii foonumaan isaanuma harkaati laphee koo qofa otoo ta'in dhagna koo hunduma isaatu harka isaanii irraati utaalaa ture jechuudha. Maatii harkaati. Akka kanaatti otumaan baay'ee dhahannaan onnee kootii humnaa ol gaafa dabalu bakka har'a isa dhumaati. Bakka mucaa koo adaraa keessaniin jedhanii isa dhumaati bakka kanaa booddee waa'een koo dhumeera. Mucaa koo garuu adaraa keessaniin jedhanii mana yaalaa deeminaan jedhanii hin deemu kanaa booddee mallaaf godha mana yaalaa deemee dadhabeera. Amma garuu inni kun inni har'a isa dhumaati waan ta'eef lammaffaa mana yaalaa deeminaan hin jedhina wanta waaqayyo naaf fide hundumaa suuraa sana fudhadha kanaa booddee ittiin dubbatinaan jedhee didee gaafa nani ciisu hundumaan qabanii na kaasanii harkisanii na kaasanii gara mana yaalaa na geessanii gara mana yaalaa gaafa deemu marfee harka kootti na kaa'anii deddeebi'itii yaalii kana fudhu jedhanii ammas mana yaalaa sanatti deemee marfeedhuma fudhachaan ture. Akkuma sanas naan jedhan dhibichi deebi'ee garuu baay'ee waan na dhukkubaa jiruuf bakka ani durayyuu dubbadheera sanumaa waan ta'eef maqaa mana keeminatti kaastanii jennaan kanaa booddee isa dhuma manitti hidhasinii ba'an jedhee. Mee gaaffii tokko sin gaafadha. Egaa dhibee kanaatiin dararamaa turtaniittu osoo kanaan qabamtanii gara iddoo kanaa dhuftanii iddoo kanatti akkamitti dhibee kanarraati fayyitanii? Gaafanii iddoo kana dhufu raajiin fa'aa asirratti ol ba'anii namoonni dhukkuba garaagaraa qaban dhukkuba kalee dhukkuba homa hunduma isaa maqaa dha'anii dhukkuboota maqaa dha'anii isaan hin kukkufu isaan kukkufan qaruu gabaatti gadi baasaa jedhanii isaa booddeetu kan dhaabbachaa jiru
wanti akka abiddaa tokko adda koo irratti natti boba'ee jechuudha. Utuun dhaabachaa jiru harka koo ol qabannaa badha ture. Isaa booddee namoonni naannoo koo jiran na qabanii fidan iddoo kana na kaa'anii. Isaa booda gaafa dhufee asii intinee ol baasanii asirratti maanni dhukkubni kennaan taayifoodiif taayifeesii naan jedhanii jedhee hin finneeyyuu afaan koorra wantichi yeroo natti dhaga'amu anaan bifaan isinitti hime isaan kan akkuma nama gogsan homaa ta'e inni jalqaba inni baay'ee dhukkuba gosa hamaa ta'e garuu marrimmaan koo keessaa na guba ture. Marrimmaan koo baay'ee na guba. Marrimmaan kootirraa ka'eetu gara mataa kootti ol ba'a yeroo na jalqabu. Naani gaafanii dhufee asirratti bahu si marrimmaan keetu baay'ee si guba taayifoodiif taayifeesii miti si marrimmaan keerraa si ka'a gaafa si ka'u gara mataa keetti immoo asuma ol si ba'a naan jedhan. Eeyyeen jedhee isaa booddee dhugaa ba'iitiif deebii kootu naan jedhanii yerichuma sana kaasee yerichuma sana na gubaa jira ture gaafa asirra dhaabbadhu yerichuma sana na kadhatanii yeroo achi lafaatii ol ka'u sa'aatima sana keessatti narraa dhaabbatee ture. Amma ammaatti bilisaa jechuudha. Amma ammaatti natti hin deebine. Harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata guddaa dhiyeessaa. Galannaa ta'u. Ole meeshaa kanarratti gaaffiin gaafadha. Egaa si alama si'a sadii kanaan dura yaaltee dadhabdee kanaaf immoo furmaataa jettee gara mana yaalaa dhattee turte manni yaalaa immoo qorichatti fayyadamuu qabda si jedhee ture. Ati erga waan kana dhageesse booda gara iddoo kanaa dhufte Waaqayyoo waggaa kana mucaa baattee dhuftaa Saamu'eel baattee dhuftaa si jedhee qoricha sana fayyadamte moo akkasumatti dubbii afaan Waaqayyootu godhe? Dubbiidhuma afaan Waaqayyootu godhe ani qoricha sana si fayyadamne waraqaticha baadheetuma dhufee asitti irratti naa kadhatanii waraqaticha sumatti hin ciree gale ani fudhadhee hin galle mana kootti achumaan garaatti naafee fuula waggaatti ilma fidee dhufeera jechuudha. Galateeffadhaa Waaqayyoon harka keessa walitti buusaatii tolee dhugaatii keessa itti aanu maal ture? Dhugaatiin kooni lammaffaan mucaadhuma kana ulfa ta'ee yeroo jirutti ulfa ji'a 8 fidee gara sadaffaatti yeroo seenu kitittiliidhaaf nan deddeebi'aan ture. Kitittiliin koo reefiraadha. Yeroo sanatti mucaan kee qorannoodhaaf jechuudha. Qorannoodhaaf nan deddeebi'aa ture. Kaleen mucaa keetii bishaan kuufatee jira. Rifiriisii barreessinaa Finfinneetti akkuma deessee natattamatti si barreessina waan ta'eef qophii lafa jalatti qophaa'inaan jedhan. Hin Yesuus akkamitti akkas naan jechuu danda'u mucaan koo mucaa kakuuti jedhee tanan anoo nan galee jechuudha. Galee tanan isaanitti qophaa'inaan jedhanii nan galee ji'a koo nan fixee jechuudha. Ji'a 9 torban 2 fixee gaafan na dhukkubnaan nan deeme guyyaan saamaas kan yoodha ji'a 6ffaa gaafa guyyaa 29 jechuudha. Gaafa naqu kaardii koo hin dhabame kaardiin koo dhaqeen gaafa baafadhu kaardiin koo barbaadame gadi barbaadame hin dhabame achiin kaardii haaraa baase gaafa kaardii haaraa baasu lakkii keezii baay'eetu achi keessa jira kaardichi argamuu qaba yookaan immoo akka haaddisitti jammaruu qabda ammaaf illee raajii kan itti si kaasuun galaata balaashee jira qarshiidhaan goodaatti ilaalaminaa jedhanii waraqaa naa barreessan. Waraqaa 4 barreessanii gaafa naa kennanii akkuma kanaan duraa sana waraqaticha dadachaasin borsaa koo keessa kaawwadhee fudhadheen gale guyyaan saamaas ganyoodha. Fudhadhee galee taanaan isatti himnaan ammas diinumadha. Ati irrumatti kadhachiifadhu nuun dandeessu naan jedheen isheen guyyaan isaa roobiidha. Gaafa guyyaa soddomaa jechuudha san dhufe lafa kana
zayitii dibataatiin kadhatu raajiini akkas mucaa keetitu bishaan kuufatee jira naan jedhanii raajii yeroo jedhu inni mucaan kee mucaa kakuu miti naan jedhanii isaanis zayitii dibataa afaanitti naannaqanii naa kadhatanii gaafa soddomaan lafa kana dhufee gaafa guyyaa tokko ji'a torbaffaa keessa naga'uman da'ee mucaan koos kaleensaa bishaanii hin qabu mucaa nagaan da'ee jechuudha. Akka keessa walitti buusaa waaqayyoof galata guddaa dhiyeessaa mallee. Oleh erga deesse booda kallattii maan gara Finfinneetti mucaan kee yaalamaa siin jedhanii turanii mee mucaa erga deessee hagamee egaa hin dhaqne jechaa jirta kallattii maan gara manaatti galtee gaafa deessee jechuudha. Kallattiidhuma manumatti hin galee ergan da'ee jiini koo sadii har'adha gaafa guyyaa soddomaa dhufee sitti naa kadhatame gaafa guyyaa tokko mucaa nagaa deessaa umaa yaadda'in naan jedhan raajiini mucaa nagaan da'e ofii koollee nagaan da'e mucaan koo nagaadha yaa saba waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadha waaqayyo. Labsichi labsiidhaan hafa waaqayyo guddaa si eebbisu